هذا المال لما وصوهم بيكين وقال مجال إيجد أبان سيناغو يارا أجائبا جلقبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرجستو نجيني كيسان إيقامادا فيان كيسان قوتو بقي دراتو باكو مديرتانيت نجيني كبجاتي جاللا اسنها لكم وروني منك نافار وتاتن سبسكرايب شير gocha ammallee yaad qabda karaa koomentiin ibsada viidiyoon gaggaarin akkana barnoota qabu akkasiin naqabuuf ammoo of jaratti olii irra kaachuu hin dagatina an seenaa waa'ee Oromoo fi Oromummaa Islaamummaa fi Oromummaa jidduutti ammallee waa'ee biyya keenyaatti wal qabatee seenaa barnoota ni qaba jedhee yaade waan natti tole isin biraan gahuuf qophiidha. Akkasuma barnoota nama dhuunfaa wantoota silaa namaaf barnoota osoo maqaa isaa hin dhayin bifa isin waa irraa barattaniin isin dhiheessuudhaaf kaayyoo qaba. Maaliif waa irraa barattan waan ta'eef abbaan seenaarraa akkana jedha. Ani akka tasaa karaa qilleensaa kanaan iddoo barnootaa namaan wal baradhe. Namni wal baradheen kun ammoo shamaraa waggaa 18 maatii biyyaa na baase. Ani ammaaf ammoo biyya ormaa keessan jira. An barnoota kiyya addaan kutee jira. Wanti an deemiif ammoo maatii kiyya gargaaruuf naan jette. Hayyee bareeda. Kanaafuu jedhee hariiroon haasaa kennaa waliin jabaatee jaalala keessa waliin seenu. Yeroo ani si jaladhutti intala waggaa 18ti. Shamarree waggaa 18 keessoo lafa abtutan argachuu kiyya caalaa hedduu itti gammadee bultii waliin ijaarrachuudhaafis qalbiin na yaaddee eega hariiroo jaalalaa kenna dheeraa boodan itti dhiyeesse. Isiinis hayyee naa ta'eera uumaa rakkoon qabu naan jettee na dhageetti. Ajaa'iba! Anis bifuma kanaan osoo jiru dursee obboleewwan kiyyaan isii wal barsiise. Isiinis obboleewwan kiyyaan wal barattee obboleewwan kiyyaallee isii baratanii bifa gaariidhaan waliif dawwalaa nagaa wal gaafataa jaalalli kennallee akkuma duraatti bifa ho'aan deemaa ture. Anis nama jaaladhu qaba nama ammoo fuulduratti bultii waliin ijaarradhu qaba waan ta'eef jaalala kiyyaaf hedduu amanamaadha. Isii irrattis nama biraa wajjin haasa'ullee ammoo karoora hin qabu. Kaayyoon kiyya duraas wanta isii wal baradhe bultii ijaarrachuudha waan ta'eef isii argadhe ka biraa nama barbaachisu jedhe. Eega akkasitti turree booda hariiroo jaalala kennaa keessa anis waa irra jiru jabeesse. Isiinis akka gaarii wajjin dubbataa biyya ormaa jirti waan ta'eef anillee iddoo barnoota kennaa iddoo takka bifuma saniin osuma deemnu waggoonni dhumatanii waggaa lama xumuru. Waggaa lama erga xumurree booda kana jidduutti oduu haaraa dhagaye. Intalli an jaaladhe waggaa 18 siniin jedhe. Maatii isii irraa gara biyya ormaatti imalti jedhe. Anam isii jaaladheera jedhee itti himee maatii kiyyaanillee wal barsiiseera. Obboleewwan kiyya isii hin beekan. An isii waliin bultii ijaarrachuuf ta'a. Namni kalee waggaa 18 kun osuma an hin beekin haadha ilmaan lamaati. Nama isii beekuun akka carraa ta'ee hedduma barnoota kanatti wal barate. Nama kanaan ammoo akka nama hariiroo jaalalaa waliin qabu osoo hin taane akkuma noormaa nama wal beeku kaanitti biyya wal gaafannee eega wal barannee booda mucattii tanaan biyya takka ta'uu dhaga. Erga dhagahee booda itti siqee waa'ee mucattii tanaa gaafa. Maaliif jennaan ani mucattii tana waliin bultii ijaarrachuudhaaf deema waan ta'e maalummaa isii sirnaan baruu na barbaachisa waan ta'e. Erga gaafadhe ammoo wanta haaraa wayii waan kan waggoota lamaan darban kana keessatti hin dhagayneef gurraallee hin qabne tokkoon dhagaye. Garuu wanti kun haaraa wanatti waan ta'eef amanuu hin dandeenye. Si namni kun na sobu jiraa jedheeti sammuu kee gaafachuu jalqabe. Wanti dhagahellee isin akka bultii qabduu fi haadha ilmaan lama akka taateef natti himame. Waan kana amanuun dadhabee dhugaas natti hin fakkaanne. An nama kan waliin hariiroo waggaa lamaa qaba. Sawwaliin maatii kiyyaa wal barsiiseera. Namni bultii qabu ilmaan qabu ammoo silaa maatii kiyya maal gochaa barata. Hayyee eegana waliin hariiroo jaalalaa qabaate maatii kiyyatti dabaree maaliif maatii kiyyaan dubbataan mallattoo gaafii natti. Sanbichaa miti an yaada jaalalaa qofa osoo hin taane bultii waliin ijaarrachuuf akka deemuutti miitiin jira hayamaanaan jedha. Jedhee na dhibe irra deebiidhaan qorannatti seenu. Irra qorannaa yeroo muraasaatti booda dubbiin kun dhugaa ta'uu addaan naa ba'e. Baay'ee tokko hirrifadhe. Dubbiin faallaan addeebi. Akkan yaadee fi akki ta'e akka gargar waan ta'e hedduu natti uffata. An bifa kanaan ammaan ta'e qalbiin na cabdee jaalalumaa jibbee jedhe. Ajaa'iba! Wanti mee maal jettu nama bultii qabu ilmaan qabu hariiroo jaalala waggaa lamaa guutuu nama wajjin haasa'ee
eegisanii nama biraa irraa akka inni bultii qabuuf ilmaan qabu dhagahuu cala wanti nama rifachiisu hin jiru. Maal jettaniin isin? Mucatti rabbi si haa qajeelchu, mucaan ammoo rabbiin si haa laachisuun jedhan akka jettu. Asumaan obboleewwan kabajamoo fi jaalatamu idil addunyaarra jirtu. Sababa jireenyaatiif maatii keessaniin gargar facaatanii jiruu keessan fooyyessuudhaaf ifaa jirtan keessattuu warri bultii qabdan. Rabbiin isinaa eegu karaa hin taane qalbii namaa hin qabsina. Keessattuu ilmaan hin qabu, jaarsa hin qabu, bultiin ijaaran jechuudhaan atiin bultii qabdu maatii kan keessa dubbisa. Ilmaan kan ta'e nagaa gaafataati akka nama nagaa hatitti seentee nama tokko qalbii cabsu. Ilma namaa qalbii cabsuun hin barbaadu. Ammas warroonni dhiiraas osoo bultii qabdan bultii hin qabnu jechuudha. Nama dhiyaattanii qalbii namaa cabsu warra of eeggadha. Sanbichaa miti hariiroo jaalalaa keessatti nama beektan eenyummaa bahaa gala isaa maalummaa isaa beektaniin ta'ee osoo walitti dhiyaattanii yoo bultiifis barbaadan nama bifa saniin gaariidha jedhee yaada. Daraan miidhamuu irraa nama akkasuma ta'e namoonni bultii qabdan bultii keessan jabeeffachuu aadaa godhadha. Bultiin warqiidha waan ta'eef jabeeffamuu qabdi. Nama bira qilleensa kanarra uffannaa isaa yookaan dhaabbii isaa yookaan haasa isaa laalleeti miira jaalalaa keessa seentanii nama kanaan walitti dhihaattanii waan keessa jirtan eessaa akka dhuftan dagachuun isinirraa hin eegamu jechuudha. Karaa garaagaraatiin yeroo baay'ee haasawaa akkanaa kan hedduun dhaga'a. Garuu haasawoonni akkanaa kun wantoota nama miidhanidha. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo jijjiirama. Yeroo kana keessatti waggoota 20 jidduutti dhiirri kan itti ilaalamu bareedina tapha kolfa dhaabbii isaa garuu dabartee waggoota 30 qanii seente hoo ka ati itti ilaallamu maal qaba? Mana jireenyaa, qabeenya, maali iddoon dhaabbii isaa eessa gala ka jedhamu si gaafatanii jechuudha. Bifa kanaan qalbiin keessan jaalalaan cabdee sa'aatii keessan kanaan gubdanii barnoota irraa ofiitanii akkasumallee jijjiirama dalagaa silaa dalagatanii bakka tokko geettan irraa of qabdanii deebitanii miidhamtanii kaatanii jireenya keessan haarawatti lafaa kaastanii qanii jettan qanii isin nama dhugaa barbaaddanitti namni isin hin barbaadu jechuudha. Yeroo kana keessatti jaalalli maallaqaan hin bitamu yaanni bitamu hin jiru. Garuu jaalallis maallaqa hin ta'u. Maallaqni bakka isaatti bareeda. Hojjetachuudhaan jiruu gaarii jiraachuudhaan ammallee egaa sagaleen kan kee beekumsaa yoo qabaatte sagaleen danda'e dhagamuudhaaf maallaqa argamsiisu yeroo kana keessatti. Maallaqa argamsiisuuf immoo hojjechuun dirqama, barachuun dirqama. Sa'aatii hojjechuutti, sa'aatii baratuutti yoo ta'etti ammoo sa'aatii ergattuutti ergamta waan ta'eef wantoota xiqqoo xiqqoodhaan sammuu keessan hiitanii dargaggoon sa'aatii keessan hin gubinaa. Akkasumallee shamarran illee jaalalaan gowwoomfamtanii jaalala keessa seentanii yookaan ammoo nama jaalala keessa seentanii qalbii hin cabsinas qalbii hin cabinallee isiniin jedha. Kuni dhaamsi kiyya. Seenaa guyyaa irraa dhaabadheetti nasihaanaan isinii dhaamu yoo jiraate karaa sobaatiin kallattii jaalalaa ta'e kallattii dalagaa kallattii kamiinuu karaa sobaatiin namatti dhihaamuun hin barbaachisu. Bultii keessatti yoo ta'e malee jaalalli alaa kun bakka hin ga'u jechuudha. Kanaaf haga dandeettaniin warroonni bultii jaalachuuf karoora qabdan akka kiyyatti erga jaalattanii nama san hubattanii waggaa 2 waggaa 3 jaalachuun isin irraa eegu. Jaalala akkasii hiikan qabu. Xaa'aama aluma fixatee qanii mana geettan mi'aa walirraa qabdan. Yeroo erga wal baratanii walitti dhihaatanii maalummaa walii baratanii maatii walii qoratanii deemsa keessa wal qaratanii atis intala yoo taate namni kun abbaa ilmaan kiyyaanaa ta'uu danda'a. Abbaa manaa gaarii kiyyaanaa ta'uu danda'a. Hayyee kana bichaa miti akkasuma deebi'ee namni kun na kabajee silaa akka shari'aan jettutti haqa shari'aa guutee na horachuu danda'a jetteefi ilaaltee yoo si ta'e itti seentee bultii waliin ijaarachuu. Yoo si hin taane irraa gabaabbattee ani ati waliin deemuu dandeenye jettee itti muudha. Waggaa 2-3 wanti isin barbaachisu hin jiru. Atiin dhiiraallee intalli tun haadha ilmaan kiyyaanaa taati. Haadhaa fi abbaa kiyya gidduutti akka ani isaan irraallee fulee sirraa fulee nagahan isaan waliin jiraadhu naa taati. Akkasumallee akhlaaqa qabdi, adaba qabdi, diinii hoo jabeessiti. Nama diin irraa na laafisumu diin irra na jabeessu qorachuu qabdu. Eega wal barattee eega walitti dhiyaatanii booda jaalalaan duratti jechuudha. Waan kana irraa argitee erga jaalattee booda ammoo bultii ijaarachuu ni qabda. Dhaamsiti
bultii barbaannan eega qorattanii bultitti seenaa. Yoo ammoo karoora bultii waggaa 2-3 irraa qabaatte arra jaalachuun sirraa hin eegamu. Haga sitti yaada kanaa taatu naaf fididha. Atiin intalaallee kanaa ta'u naaf fididha. Kaayyoo irra jirtaniif jabaadhaa isiniin jedha. Yoo isinitti subscribe, share gochuu hin dagatina. Laayikii illee tuqaa bira tara. Viidiyoo barnoota qabu kan biraatti haga walitti deebinutti nagahaan naa tura. Isin jaaladha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.